Yoo yaa Yuunituu waa'ee veektarii kan laallu jechuudha. Vector introduction, what does it mean? Vectory jechuudha kan tokkoon many physical quantity in nature have both magnitude or size and direction. Uumamaan jechuudha physical quantity warri ta'e uumamaan waan lamaan kana qaba. Eenyu magnitude or size and direction kallattii fi hanga kan qabu ta'a jechuudha. Uumamaan physical quantity kan jechuudha hedduun jechuudha. Hedduminaan physical quantity uumamaan jechuudha waan lameen kana qaban magnitude yookaan size fi direction jechuudha kallattii kan qaban jechuudha. Uumamaan to describe the motion of an airplane for instance. Amma fakkeenyaaf waggaa ibsinu sochii xiyyaara akka fakkeenya kaasuun ni danda'ama jechuudha. We must state its speed. Nuti speed isaadha jechuudha. State godhuu ni dandeenya. Inni the direction of its motion. Ammallee sochii kallattii isaadha jechuudha. Kallattii sochii sanii tillee akkasumatti kaa'uu ni dandeenya jechuudha. To describe the force gaafa ibsinu jechuudha. We use number to tell how big force is and indicate its direction of application. Humna ibsinu jechuudha. Force maal fayyadamna? Lakkoofsa fayyadamna. Hangam takka guddaadha oolnisan. Forcein sana hangam takkaa fi akkasumatti illee kallattii akkam eessatti akka agarsiisu kan ibsinu ta'a wajjin. Eenyu qofan ibsinu jechuudha hanga qofan ibsinu. Vector quantity and scalar quantity jettanii kutaa 10tti gadi fageenyaan bal'attanii baratanii jirtan jeenamtedha. Warroonni isaanis daawwitii qabda shakkii qabdan jechuudha. Kutaa 10 viidiyoo dalagamtanii jirti jechuudha eegtanii ilaaluu dandeessan jechuudha gadi fageenyaa what does it mean vector quantity and although scalar quantity ilaalamuu dandeessan. The principal aim of this unity is to discuss ways of describing the principal aim of this unity jechuudha. Unity tun principal goaliin isii jechuudha. Is to discuss ways of describing two-dimensional gadee ibsuudha. Vector physical quantity and mathematical operation involving vector. Vector yammalee jechuudha mathematically proof gochuu taatee jechuudha. Tuqaa isanii gadi fageenyaan nuuf ibsitu taatee jechuudha. After completing this unity you should be able to beekuu qabda barattoota dirqama jechuudha. Familiarize themselves with basic principles of vector operation kayyoo kana tokkoon beekuu qabdan. Interpret physical phenomena using the concept of vector. Develop skills of using the concept of vector in solving various problems. Content kana asirrii qabachuu qabdan jechuudha. Unity kana fixan booda kana ibsuun dirqama keessanii jechuudha. Kana ibsitan taanaan unitiin kun ifaan isinii galtee jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa unity kana xumuratan booda konseptiiwwan hanga kana gaafa ibsitan jechuudha. Akkaataa itti isin gaafatameen unitiin kun ifaan isinii galtee jechuun ni danda'ama jechuudha. Amma section ilaalaa muraa jechuudha. 2.1 maal jedha? Vector and the types of vector. Vectorii fi gosoota vectorii. After completing this section, section xumuratan booda you should be able to amma kun maaliiti ka sectioniti kun maaliiti ka unity ta'u haasaa jiru haasaa turre kun waa'ee maaliiti ka unity tan eegatan kana beekuu qabdanidha. Kun ammoo maali jechuudha ka sectionii 2.1 ta'e jechuudha. Describes the difference kan eegatu murtan booda jechuudha sectionii 2.1 kan eegatu murtan. After completing this section you should be able to kana beekuu qabdan. Describes the difference between vector and scalar quantity. List down the common vector quantity in our everyday life. Discuss geometric representation of vector. Give the definition of the different types of vector kajibu. Ifaan jechuun clearly how what the section 2.1 kana xumuratan booda
kun dirqama keessanii barattoota. Some physical quantity such as mass, speed, distance, density. It is kennuun kun maal jechuudha? Warra scalar quantity jennuun. Maal qofaan kan ibsamu? It is described only it is magnitude. Magnitude qofaan kan ibsamu jechuudha. Hanga qofaan. Yookaan size kennuun jechuudha. Can be expressed completely by their magnitude and units only. Magnitude hanga sanii fi unity qofaan kan ibsamu. Unity yookaan hiitan kun waa'ee meejarmantiidha. Isiniif hariyaa miti kutaa sagalittuu baratanii jirtanii ifaan beektan jeenattadha. Unity yookaan meetira fayyadnu kakaa kiloomeetira takkaa'u fakkeenyaaf amma maasii gaafannus kiloogiraamaan kan ta'u jechuudha. Kun unity fayyadnu jechuudha. Akkasumas taayimis tempereechariinis jira. Warra san qofaan ibsamu jechuudha. Eenyuun haal dhabee kunis jecha haal dhabee yookaan dhugaa akkanumatti intarnaalii haal dhabee yookaan ittiin irra deddeebitanii yoo ittiin ta'e ifa tokko wanta hanga tokko ifa isinii ta'uu isaa mul'ata jedhamte. Fakkeenyaaf haal dhabee kal kayyoo kun kallattii jechuudha dhufe kallattii fi dhabee jechuudha. Kallattii kadhabee jechuudha kallattii dhabee. Kal qabee gaafa innoo kallattii qabu jechuudha. Kal kayyoo kun kallattiidha. Qabee yookaan dhabee kennuun kun akkuma maqaa isaati jechuudha. Dhabee kayyoo kallattii hin qabne jechuudha. Kallattii qabee kennuun kallattii qabu jechuudha. Kun ifa jeeyyaadha. Jechuun jecha lamaan kan irraa dhufe kallattii dhabee fi kallattii qabu. Kal qabee gisee jennu kallattii qabu. Kal dhabee yookaan jennu kallattii dhabe. Vector quantity and scalar quantity. Kan hubatanii yaada. But many others that are common in our day-to-day activity such as force, the velocity, acceleration, displacement need both their magnitude as well as direction for their specification jechuudha. Warroonni akkanaa kun jechuudha warri guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnu kun akka foorsiidha, akka humna veelositiidha, akka akseleraashiniidha, displacement kun waan maa barbaadu jechuudha. Magnituudiis ni barbaadu. Akkasumatti illee maali kallattiis ni barbaada jechuudha. Unitiis hin qabu hin jeenaa unitiis ni qaba. Asirratti kanaa wajjin akka isin illee unitii jenne malee daayirekshinii hin jenne. Asirratti unitii jenne malee daayirekshinii hin jenne. Isinii galee magnitude and unity jenne malee no I didn't say direction in jenne jechuudha. Kan akka isin naa hubattaniifidha. Kunis akkasuma magnitude fi direction qaba. Akkasumatti maali unity ni beektanii unitiidha jechuudha. Waliigallee fakkeenyaaf amma force yoo ta'e unitiin isaa niwutoonii. Fakkeenyaaf amma velocity gaafa meetir per second, acceleration immoo meetir per second square, displacement gaafa immoo meetiraan kan ibsamu jechuudha. Akkasumatti kan meetiraan ibsamuu danda'a jechuudha. Unity dheerina gaafa ta'u kun isiniif ifa jeeyyaadha. To refresh your memories of categories of vector. Akkanumatti just yaadachiisuudhaaf jechuudha waa'ee gosoota vectoriidha. Table below asii gadii kanarra jechuudha. Of the most common physical quantity argachuu dandeessan jedha. No table 1.2 table of physical quantity. Amma asitti activity 2.1 tana maaliif bira darbee jechuu dandeessanii you are right dhugaa qabdanillee maali wanni isii bira darbeef wooma as gadii kana haasaa jirti. Kana akka fakkeenyatti kaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma category quantity listed in table kana jechuudha point waan keessatti as scalar or vector and prepare your own list of vector and scalar quantity that are common in our daily Karate wantoota guyyaa keenya keessatti ifa ta'e itti fayyadamaa jirrus itti fayyadamaa turres ammallee jechuudha. Itti fayyadamuu teenyus jechuudha. Liisti godhuu qabdan. Wantoota isin guyyaa guyyaadhaan itti fayyadaman fakkeenyaaf amma yoo distaansii fudhattan fageenya jechuudha. Distaansii akkasuma eeriyaa waa'ee bal'inaa wayii gaafa jennu akkasuma pireejarii gaafa fudhannu wantoota guyyaa guyyaadhaan nuti itti fayyadamnu jechuudha. Foorsi illee akkasuma veektor veelositii kennuun akkasuma speed time temperature jettanii hedduu kaasuu dandeessan jechuudha. Wantoota guyyaa guyyaadhaan ittiin fayyadamnu garuu achi keessaa iskarariin kamtuu veektariidha kayyuu
ibsuun keessan jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirraa asitti fakkeenyota as keessatti hin keenya jechuudha. Kan amma ammaa dubbanne keessa sadeen tana akka lama sadeen tana guutuu qabdan jechuudha. Sadeen tana guutuu qabdan. Eenyu ta'e kan Victor quantity ta'e kan qabii ta'e jechuudha. Kallattii qabu ta'e fakkeenyaaf amma isiniif guutuudhaan lamatti isinirraa eegalu isinirraa deebisuu foorsii waasi guutan it is Victor quantity lameen tana guutaa. Amma asitti gaafa ol deebinu jechuudha. Area gaafa jennu area maali jechuudha. It is scalar quantity, distance is also scalar quantity, weight is but it is vector quantity. Qabiidha jechuudha. Weightiin as gaafa dhuftan quantity isa kana irraa gaafa dhuftan jechuudha. Density gara amma asitti density, temperature, time, speed jettanii tarreessuu dandeessu jechuudha. Akkasumatti illee displacement jettanii jechuudha. Gadiidhaan acceleration akkasitti bifa saniin tarreessuu dandeessan. Sanboota immoo scalar quantity immoo vector quantity kallattii dhabe immoo kallattii qabu. Kallattii dhabe immoo kallattii qabu jettanii addaan baasuun isin rakkisu jechuudha. Atti fufnuuqa jechoota kayyoo qaba afaan kiyyaadhaan hubatan jechuudha. Saniifin asirratti iddoo bakka duwwaa kanarratti hin barreessine. Afaan kootirraa na hubatan jechuudha. Yoo ifa ta'uu baate komentii yalanna beeksisaa isa qofa piikkoodhaan isin barsiisuudhaaf qophiidha. Saniifuu gaarii gaafachuus bakka isin shakkii itti qabdan jechuudha. Hin qusatinaa jechuudha. Any question on this topic gaafii fedhii jechuudha. Toopikii kanarratti gaafachuun mirga keessanii jechuudha. Representation of Victor. Akkamitti Victorii bakka buusuu dandeenya waan takka qabnee Victorii tana akkamitti bakka buusuu dandeenya? Imagination jechuudha. Imagination akkamitti bakka buusuu dandeenya? Hoggaa haasawwan dhugaa amma asirratti jechuudha. Waraqaa amma fakkeenyaaf waraqarra gaafa haasawwan maali? Imaginationidha gaafa fakkeenyaaf amma great imagination hoggaa jennu kutaa kudhanitti jechuudha. Kana gadi fageenyaan baratanii jirtan jedhamte adda. Representation of Victor hoggaa jennu imaginationidha barattoota maaliif imagination hoggaa jennu riilii yookaan dhugaa jirtuu miti. Maaliif kana itti yaaduu dandeessan? You are right dhugaa qabdaniis sirriidha dhugaa qabdanii akkamitti qajeeluu isin garsiisuudhaaf ni yaala na hordofa. No bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma displacement tokko akkana yoo jenne fakkeenyaaf amma dhibba takka jechuudha. Dhibba takka kiiloomeetira jenna. Dhugaadha maaliif dhugaadha amma dhibba takka kiiloomeetira gaafa jennu. Dhugaa sana fakkaata moo akkam sana fakkaata barattoota yeroo yaaddan jechuudha. Dhugaa miti. Akkamitti dhugaa miti jechuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma sararri asii hanga asii sararri kun qoftiin sararri asii hanga asii sararri kun qoftiin kiiloomeetira dhibba takka ni gaayee. Kajoo kana jechuudha. Represent hoggaa jennu imaginationidha qaba qabuufna jechuudha. Sababa saniifi imagination jechuun kophaa sanii akkasina hubatan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun hanga kun kiiloomeetira dhibba takka kan gahu waan ta'eef akkasii barattoota. Saniifuu imagination hoggaa jennu saniif representation of Victor bakka buufna malee dhugaa miti riilii miti jechuudha. Jechuun asirratti waraqarratti gaafa asirratti diroo goonee kaafnu dhugaa miti waan akkasina hubatanii sanii barattoota. Akka hubanne yaada. Kudhan keessatti jechuudha. Itti fageenya waa'ee kanaa baratanii jirtan jeenaftedha. Akkasumatti kun shakkiin qabu isin Afrikaa barattoota Afrikaan faasta lararii waan ta'eef kana inni walaaltan yookaan isa shakkisiisa jee yaada akka qoodatti jechuudha. You have learned that a vector
can be represented graphically. Akka graphically jechuudha bakka bu'uu dandeenyu barattee jirtaati jechuun beektaa jechuudha by an arrow. An arrow gahennu jechuun arrow gahennu waggaa dubbattoo kana fakkaata malee arrow jaanii jirti gaa ilbiisa xiqqoo jechuudha. Ilbiisa xiqqoodha jira arrow gahennu jechaatu akka takka dubbatame malee arrow sanii miti kun xiyyaadha jechuudha. Xiyyaa jechuu isaati arrow gahennu arrow taasisanii seenidhaaf ilbiisa xiqqoo sanii miti xiyyaadha jechuudha. It is for joke. Recall that the length of the arrow drawn to a scale represented the magnitude and the tip of the arrow represented the direction of vector. Recall length maal jenne arrow drawn scale ila represente magnitude isaa jechuudha. Tip isaa arrow represent direction ila. Kana jechuun isaa kana bal'inaan kutaa kudhanitti ilaalee jirra. Acara video argachuu dandeessan jechuudha. Kutaa kudhan jettanii barreessan argachuu dandeessan jechuudha waa'ee vector irratti. Kana jechuun isaa asirrattis easyidhaaf jechuudha simplicityidha. Kanatti gaafa akkanatti xiyyaa kun ka'u inni leengisiin akkana jiru kun dheerinni isaa kun jechuudha magnitude bakka bu'a. Magnitude garuu directioniin inni akka deemu isaa maal bakka akkatti inni deemu karaa kana deemu isaa maal bakka bu'a kun tippiin isaa kun jechuudha mataan isaa kun maal bakka bu'a jechuudha directionidha jechuudha. Garuu dheerinni isaa magnitude directionii kallattii inni deemu maal bakka bu'a jechuudha kallattii bakka bu'u ta'a jechuudha. Kana kutaa kudhanii bal'inaan ilaallee jira. Shakkiin kan jiraatu ta'e kun hanga kun ibsa hanga kun kuusaa ta'uu baate acara argachuu dandeessan jechuudha. Okay, when drawing diagram with vector, we use a scale similar to those used for maps. Kanuma akka maappii yookaan qabnu yookaan kaartaa qabnu fayyadamnu jechuudha scale yookaan vectoriidhaas draw godhuu barbaannu kaasuu barbaannu jechuudha diagramiidhaan akkasumas san fayyadamnu jechuudha. For example fakkeenyaaf displacement of 10 kilometer might be represented in diagram. Diagramiidhaan bakka bu'uu danda'a. Maal ta'e displacement kilomeetira 10 ta'e bakka bu'uu danda'a. Wanni isaan garuu baay'ee vector garuu dheerinni wanta sadii yoo ilaaltan ta'e maali seentimeetira takka jechuudha. Kanaaf imaginationiidha hoggaa isin jennu saniif fakkeenyaaf amma dhugaa jirtu yoo ilaaltan kilomeetira 10 jechuun waan guddaadha jechuudha. Kilomeetira 10 jechuun waan guddaadha. Garuu isii meeqaan bakka buusuu dandeenya seentimeetira takka qofa jechuudha kun agartan. Seentimeetira takka jechuun it is very little. Haalaan xiqqaadha jechuudha. Kanaan bakka buusuu dandeenya. Kanaafuu imagination hoggaa jennu kanaa jechootii na hubatanii yaada. A displacement of the empty kilometer by vector in hoggaa bakka buufnu jechuudha 2 centimeter long guyyaa centimeetira lama kaa kunis asuma irraa jechuudha kudhan yoo centimeetira takkaan bakka buusne digdama meeqaan bakka bu'a jechuudha lama jechuudha. In diagram for velocity vectors a vector that is 1 centimeter long might be represented velocity of magnitude 5 meter per second dhiqate jechuudha. Maal jennee 5 meter per second dhiqate velocity bakka bu'uu danda'a. Kanaaf ta'e vectoriin meeqa dheeratu jechuudha takka dheeratu. Okay, eega akkas ta'e velocitiin 40 meter per secondiin meeqaan bakka bu'uu danda'a? Meeqa bakka bu'uu danda'a seentimeetira meeqa 5 yoo takka ta'e kana diroo godhanii kaasuu dandeessan kun shakkii takka malee jechuudha karaa salphaadhaan. Fakkeenyaaf amma akka jalqaba kaasuudhaaf yaalaa turre jechuudha asitti kaasuu yaalaa turre yoo 10 jechuudha 10 kilometer is represented by 1 centimeter yoo jenne diagramii dorgomaa qabnu jechuudha. But 20 kilometeriin meeqaanii fayyadu kaasuu dandeenya. Criss by crossing dalaguu dandeessan jechuudha. Asitti x yoo gootan asitti x yoo gootan criss by cross godhanii kana gaafa asiin dhuftu jechuudha. Meeqa argattu kun asiinii gaafa dhufu maali 10
kilometer times x equal to equal to 1 centimeter times 20 kilometer 20 kilometer. Waggaa kana boodan x baafachuudhaaf over 1 10 kilometer asumatti illee hirtaaf asii gamana wal qixaa jettee 10 kilometer 10 kilometer by 10 kilometer danda'ama. Asitti gama kanaan eenyu qofaan nuu fe'ee jira? Gama kanaan x qofaan nuu fe'ee jira. 10 kilometer by 10 kilometer danda'amee jira. Meeqa qofaan nuu fe'ee? Meeqa qofaan nuu fe'ee? X qofaa asitti nuu fe'ee. Akkuma agartan asitti x qofaatu nuu fe'ee jiru. Kanaas gaafa kilomeetira maali? Kilomeetiraan dhaamsitan. Kun kilomeetira asii kanaas akkasuma kilomeetira kanaan dhaamsitanii sanboota meeqa asitti nuu fe'ee? 20 miti? 20 gaafa ta'u 0 taasisana tanaa wajjin dhaamsitanii takka hafaa miti? Sanboota jechuudha. Asitti takkaa jira, takka seentimeetira asitti takkaa jira. Isin akkasiin saniifuu asa lamaa jira bire. Asa lamaa jira bire. 20 enne bire. Lama baay'isuu takka seentimeetira meeqa taati? X'n keenya x wal qixxee ta'a. Meeqa 2 seentimeetira jechuudha. Kunis bifa saniin dhufe. Let me get rid of this. Kana dhaamsume. No, as you can see on here, akkuma asirratti agartan jechuudha. Dhaamsinu kana balleessinu. No, akkuma asirratti agartan jechuudha. No, lamaan bakka bu'ee jechuudha. Saniifuu gaafa kanaas daleedan takka seentimeetira loongiidha. Yoo velocity magnitude 5 meter per second bakka bu'ee velocity 40 meeqa bakka bu'aa jettanii dalaguu dandeessan kana karaa salphaadhaan. Dalagnu jettanii dalagu. No 1 centimeteriin jettaniin 1 centimeteriin 5 meter per second yoo ta'e 5 meter per second yoo ta'e afaan qotiraan isiniif qabiyyee yaada barreeffamni asirratti yaalaan rakkisaa jira. It is unclear. Clear miti saniifuu afaan qotiraa yookaan haasawaa qotiraa naa buufattan jeeyyan. Garuu immoo x wal qixxee tahaa 40 meetir per sekondii meeqa ta'adha? Kiris baay'ee kiroosiin daleetan jechuudha. Kiris baay'ee kiroosiin daleetan. Kun salphaadha. Isinuma agarsiisuuf malee kana dalaguun isinitti hin ulfaatu. No, 40 kanaan baay'istan jechuudha. X kanaan baay'istan 5 kilometer meter per second times x equal to meeqa jechuudha 40 meter per second 40 meter per second times 1 centimeter jechuudha. Gaafa akkana gootan jechuudha. X hambifachuudhaaf yeroo 5 meter per second yeroo akkasumatti illee 5 meter per second meter per secondiin dhaama. Asitti 5 meter per secondiin dhaama. X qofaan nuu fi asitti x qofaan nuu waliigallee saniifuu asitti 5 nuu fi asitti 1 centimeteraan nuu 40 yeroo 5 meeqa jechuudha 8 baay'isuu takka seentimeetira taate jechuudha. Kanaafuu 40 meeqa jechuudha kan loongii meeqa dheeratutu ta'a 8 seentimeetira ka ta'etu ta'a jechuudha. Bifa kanaan dhufe kunis bifa kanaan dhufe eessaa dhufeettanii akka isin hin sodaachisne jechuudha. No, bifa kana jechuudha. Jalqaba kaasuu yaallee 1 centimeteriin ka ta'e jechuudha. Represented 10 yoo bakka bu'e
20 kilomeetirii immoo meeqaan bakka bu'e inni lameen garuu immoo shanii yoo takka sentimeetiran bakka bu'e maagneetiidiin veelositiidha jechuudha. Garuu 40 veelositiidha meeqaan bakka bu'a qayyamnu 8 arganne san bifa kanaan akkasitti dhufee jechuudha. Bifa reefu dalagnataniin dhufee bifa kanaan kaa'ame jechuudha. No asirratti akkuma agartan jechuudha yeroo guree kitaabni kaa'ee jira jechuudha. Represent vector by an arrow draw to scale ruler kajuun adda baasee jechuudha. Kaa'ee jira jechuudha kitaabni keessa. No akkuma asirratti agartan jechuudha. Kana akkas bifa kana fayyadameetini akkanatti diroo godhee kaasee 2.1 representing vector by an arrow drawn to scale ruler protractor and graph paper used jedhu akkasitti bifa kanaan clearly godhee jechuudha. Illustration of concepts of vectors in practice jechuudha. As you can see on here, illustration of the concept of vectors in practice. Hydrodam kajono bifa kanaan akkatti arguu dandeessan jechuudha. Asitti clearly ifa wajjin jechuudha. Head water, typical force for a dam, weight of dam, uplift, hill, tow, tail water jechuudha. Asitti irraa kutameen fakkaata I guess. 2.2 irratti hydropower dam and force vector jedhu representation ta'ee bifa kanaan akkatti isiniif kaa'amee jechuudha. Bifa diyaagiraamiidhaan jechuudha. Practically illustrationidhaan gadi fageenyaan jechuudha. Isiniif kaa'amee jiru asirratti. By representing the size and the direction of all vector on a dam, engineers design structure that is able to resist all these faults. Figure 2.2 irratti argamu kana jechuudha. While rowing a boat, the person pushes the water back using oars and the water exerts a forward force on the boat. There are also the weight of the boat and upward force up throws exerted by the water on the boat. Figure 2.3 irratti haa mul'atu kun asumarratti asirratti ishoo hanga tokko bileerii qabdi jechuudha. Ifa fakkaatu man rowing conny boat akkasitti fakkaata. Akkasitti mul'ata. Kamtu isin mul'ate bisni maali conny CANOE na fakkaata I guess. Akkasitti fakkaata hoggaan asirra ilaalu isinis waan isin fakkaatu clearly ifaa miti garuu anaaf asirratti CANOE akkasitti fakkaatan. A tag of war akkasitti fakkaata kunis hanga tokko ifaa miti. Bisa kan asirratti jechuudha. Footoo wajjinis ijoollatti ifaa miti jedhee yaada. Force vector in action. In a tug of war, or the rope is the means of transfer force. Figure 2.3 b irratti maal agarsiisa jechuudha. Maal agarsiisa asirratti tug of war, the rope is means to transfer the force. Amma kun laalla asitti transfer the force hoggannu humni isa kana akkuma kallattii asirra kaa'amuuf jiru jechuudha. Akkuma kallattii asirra kaa'amuuf jiru asirra jechuudha. Gaafa kun harkisu fakkeenyaaf kun gaafa harkisu amma hayyala qabaa kunis gaafa harkisu hanga tokko harkisa jechuudha. Kan itti aanu kunis gaafa harkisu isa kanaaf dabalamaa deema. Kunis gaafa asirra harkifamu jechuudha. Isa kanaaf dabalamaa deema. Isheen tun gaafa harkistu isa kanaaf dabalamaa deema.
isheen tunis gaafa harkistu jechuudha isa kanaa deema. Eegas booda eegi kun dabalame ammas isaan lameen kanaaf ishee fi isa kanaaf kan dabalaa deemu ta'a humni isaanii jechuudha. Harana jechuudha. Kunis akkana garana haa dabalaa fi deemu jechuudha. Kunis akkasuma gaafa gurbaan kunis itti ida'amu jechuudha. Isaa fi inni kun humni isaanii kan ida'amuuf ta'a. Eegas booda jechaadha. Kunis intalli tun gaafa itti dabalamte jechuudha. Isaan kana hundinuu foorsi isaanii walitti ida'ama. Walitti ida'ameeti guddachaa deema. Kunis gama kanaa keessatti walitti ida'amee guddachaa deemu ta'a jechuudha. Ammoo asirratti fiigarii bii tanarratti gaafa inni fakkeenyaaf gamana harkisu jechuudha. Gamana gaafa bishaan gamana dhiibu gaafa bishaan akkana gamana dhiibu jechuudha. Humni inni san dhiibu humni bishaan dhiibamu kana isii tana jechuudha. Isii tana gamana akka isiin kun gamana deemtu godha. Waliigallee garuu taasii wayitiin tun ol dhiibamu humni isaa ol dhiiba ulfinni isii tanaa gad dhiiba. Ulfinni isii tanaa ol dhiiba garuu watariin jechuudha point four si faayanii jirti gaatuni booda kan addatti baratan ta'a kunis kutaa itti aanu keessatti jechuudha addatti waa'ee point four sitis kan bal'inaan laaltan ta'a jechuudha. Ammaaf garuu asirraa isii wayitiin tun gad dhiibdi ulfinni isii tanaatii fi boottanaatii fi isa kanaa jechuudha gad dhiibu garuu watariin ol isaan dhiibu jechuudha. Point force yaaniin gahii ol dhiibu inni alaal bishaan gamana dhiibaa bishaan gamana dhiibuun isaa kun akka isiin tun gamana deemtu gooti. Waliigallee akka isiin tun gamana deemtu. Amma kun maal jechuudha? Seera Newton third law. Action and reaction kan jiru. Newton third law ni beektanii seera Newton sadaffaa. Siifiin kannaa naa kanni waan jiru. Kannitu malee hin argattu akka jiru karaa biraatiin. Kannattu malee hin argattu. Fakkeenyaaf amma akka amantitti jechuudha. Akka amantitti gaafa kannattu ni argatta jedha. Akka amantitti jechuudha. Amantaatti kannatu malee baastu malee hin dhuftu akka waan jedhamu jira. Akkasuma kunis seerri Newton third law kun bifa sanii jechuudha. Naa kanni siifiin kannaa jechuudha. Keessa qabata jechuudha jecha akkas jecha akkasii saniif keessa qabata. Naa kanni baastu malee hin seentu. Yoo baaste malee hin seentu ka jedhu. Naa kanni siifiin kannaa ka jedhu. Yaada akkasii saniif keessa qabata jechuudha. Figure 2.3 the concept of vector plays important role in analyzing all the above situation. Types of vector. Gosoota vectoriidha. Vectorii parallel vector fa'aa jira. Parallel vector, equal vector, zero vector, collinear vector, coplanar vector, orthogonal vector, unit vector kan jedhu jira. Amma tokkoon isaanii halaaluuf yaalume parallel vector. Parallel vector jechuun vector that are in the same direction. Parallel vectoriin barattoota sirrii jabeessaa qabadha. It is very important point. Wanna ijoodha tuni sirriitti qabadha. Parallel vector that kennuun kun parallel vector that are in the same direction are said to be parallel vector as shown in figure 2.4 keessatti akkuma mul'atee jiru jechuudha. Akkuma agarsiifne jedha. Maali parallel vector jechuun kallattii gosa tokko ta'e jechuudha. Anti parallel vector kan jedhutu jira ammas. Maal jennee parallel vector and anti parallel vector. Anti parallel vector jechuun kallattiin isaanii adda adda ta'e jechuudha. Opposite direction qate. Haalalloo anti parallel vector when vectors have opposite direction whether their magnitude are the same or not. They are anti-parallel. Asirratti gaa tun ijoodhaa qabadha. Maal jedhe kitaabni keessan. Anti-parallel vector jechuun je vectoriin takka je hoggaa opposite directionii taate hoggaa kallattii walii faallaa ta'e
akka fedhinaa ta'anii sanboota akka fedhinaa ta'anii maagnitiin isaanii hangi isaanii faduu walqixa haa ta'u faduu walqixa ta'uu haa baatu. We call it anti-parallel vector. Anti-parallel vector. Anti-parallel vector. Kana karaa gabaabaadhaan akkana gootanii fudhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma whether it's equal or not jenne. Its magnitude it doesn't matter jenne. About its magnitude. Waliigallee waa'ee magnitudeidhaa rakkoo takka irraan qabu jechuun dhimma irraan qabu. Waa'ee maali anti-parallel kennuun tun waa'ee magnitudeidhaa dantaa irraan qabu. Inni maali dantaa irraa qabu waa'ee directioniiti. Direction is must be opposite direction tokko qabdi. Opposite direction tokko qabdi gaannu fakkeenyaaf amma kun akkanatti displacement gaafa kaafnu tagama kaan ammoo akkana kaasuu dandeenya. Akkana kana anti-parallel jennaan. Anti-parallel faduu walqixa haa ta'u faduu walqixa ta'uu haa baatu. Eenyu magnitudein garuu immoo directioniin maali opposite ta'uu qaba. Opposite ta'uu qaba. Faallaa isa sanii ta'uu qaba. Faallaa walii ta'uu qaba jechuudha. Waliigallee jeeyaadha. Waliigallee jedhee akka waliigallee jedhee yaada akka waliin ganne immoo representiin amma dheerinni isaa kun magnitude bakka bu'anne kallattuma bakka bu'anne tippi of aaroon mataan jechuudha. Mataan xiyyaadha kallattii bakka bu'anne amma fakkeenyaaf kun anti-parallel jennaan. Leengisii yookaan magnitude kennuun kana leengisiin kun kan bakka bu'u magnitude jennee bire magnitude kamtu irra guddaa qaba amma magnitude kamtu irra guddaa qaba kanaatu irra guddaa qaba jechuudha. Kanaatu irra guddaa qaba. Saniifuu sababa akka kitaabni ajajettee jechuudha. Kallattiin qoftiin oppositii haa ta'an malee magnitudiin feetu walqixa haa ta'uu baattu feetu walqixa haa taatu it is doesn't matter jedhee kitaabni keessanii saniifuu sirri jabeessaa qabadha. Akkamisin jedhee gaafachuu danda'a fi anti-parallel vector means that have opposite direction and although must be equal magnitude jechuu isin jee it is false jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Yoo dhugaa fi sababa true or false yoo jedhe false jechuudha. Must be yaamare must be dirqama maal ta'uu qabdi walqixa ta'uu qabdi yoo jedhe tokkoon gora jechuudha. Kana bifa saniin qabachuu danda'u qabdan barattoota. Okay. Equal vector yaalaallu gamma equal vector. Equal vector if two vector representing the same quantity have the same magnitude and the same direction they are equal vector. Kun ijoo dhugaati. Vectoriin takka walqixa gaafa jennuun vectorii walqixaati gaafa jennuun yoo lameen vectorii lameen jedha ka bakka buufne san quantitiin isaanii wal fakkaataa ta'e kallattiin akkasuma hangi isaanillee maal jechuudha wal fakkaataa ta'uu qaba. Eegas booda maal jennaani equal vector jennaan. Equal vector. They are equal vector. Figure 2.4c. No matter where they are located in space. Wanni takka illee hojii space located in isaan godhan takka illee rokkoo takka hin qabu. Garuu wanni isirraa eegamu kallattiin gosa tokko ta'uu magnitudiin isaatis walqixa ta'uu qofarraa dhimma qaba yookaan dantaa qaba. Eenyu equal vector jechuudha. Wal isin duraan dadhayin. Hanga ammatti maal laallee jira? Parallel vector ilaallee jira. Anti-parallel vector ilaallee jira. Akkasumatti illee equal vector qayyoo ilaallee jira. Okay. Kota karaa collinear vector ilaallu. What does it mean collinear vector? Collinear vector. Kunoo diroo yookaan fiigarii isaan inni isin kaase kunoo parallel vector kennuun kunoo kana akkatti ol deema. Kunis akkatti ol deema. Akkatti illee kunis ol deema. Parallel vector jenneen. Parallel vector. Parallel vector. Hangisaa rakkoon qabu jenne. Walii haa gallu barattoota. Parallel vector irratti directioniin kallattii tokko ta'uu qaba. Garuu hangarraa dantaa hin qabu jenne. Hangarraa dantaa hin qabu jenne.
waliigallee barattoota waliigallee antiparalaalii bira hoota. Antiparalaaliinis hanga irraa dantaa hin qabu garuu kallattii irraa dantaa qaba. Kallattiin isaa oppoositii ta'uu qaba. Masti bii oppoositii ta'uu qabdi. Faallaa isa tokkoo ta'uu qaba. Waliigallee kallattiin faallaa isa tokkoo ta'uu qaba. Garuu kitaaba irratti fiigariin isaan kaasan kun biliirii qabdi jechuudha. Kiliirii miti ifaa miti garuu hanga tokko isiniif mul'ata. Kan hin diroo isanii godhurra kanaatu irra isinii ifa jedhee yaada. Kanaatu irra isiniif ifa jedhee yaada. Kanoo antiparalaaliin kana fakkaata. Antiparalaaliin veektarii jechuun kallattiin qoftiin adda haa taatu. Adda haa taatu jennaan kara feete haa taatu miti. Wal faallaa walii haa taatu laal. Malee garuu maagnituudii dantaa hin qabu. Maagnituudiin feete wal qixa haa taatu feete wal qixa ta'uu haa baatu. Eenyurraa dantaa qabaa? Daayirekshinii. Antiparalaaliin opposite direction, paralleliin the same direction. The same direction. No matter how it has magnitude, but it must be the same direction. The same direction. Which one is? It is parallel vector cannot. Antiparallel vector is must be opposite direction no matter what it is. The magnitude. Magnitude isaadhaa jechuudha. Dantaa takka hin qabu jechuudha. Okay, equal vectorii biraa dhufu. Equal vector akkuma maqaa isaa jechuudha. Akkuma maqaa isaadhaa equal vectoriin akkuma maqaa isaadhaa kallattiinis wal qixa tahee akkasumatti magnitudiinis wal qixa ta'uu qaba. Magnitude yookaan hin irra deddeebii kan ta'an egaa. Magnitude jechuun length of arrow jechuudha. Direction gaafa jennu types of arrow. Mataa xiyyaadha garuu dheerinni xiyyaadha maal bakka bu'a? Magnitude bakka bu'a. Garuu mataan xiyyaadha maali? Kallattii bakka bu'a. Kun isiniif ifa jeeyyaata. Isinii galee barattoota isinii galee jeenatadha. Asirratti egaa wanni tokko negative of vector jedha. Negative of vector fayyadu. Negative of vectorii fi antiparallel vectorii wal duraa isin fakkaatin. Wal duraa isin fakkaatin barattoota. Adda adda jarre kun. Jarre kun adda adda. Adda adda bu'aan isaa wal fakkeessu illee ni qabu. Garuu adda. Maaliif jettan jechuu dandeessan? Yaa yoo arraayit. Dhugaa qabdanii sirriidhallee. Maaliif yoo jettan fakkeenyaaf amma negative vector jechuun kallattiin isaadhaa oppoositii katee hammi isaa garuu wal qixa laala asirra gartuu barattoota asirratti kun hammi isaa wal qixa kallattiin isaa faallaan garuu asirratti kana ta'uudhaan tokko garuu immoo negative of vectoriin kun amma masti bii wal qixa ta'uu qabu miti wanni isaa ejjitiin isaa inni kun magnituudii dantaa hin qabu. Fadha wal qixa ta'uu fadha wal qixa ta'uu haa baatu dantaa irraa hin qabu. Kanaafuu wanti necessary yookaan barbaachisaa ta'u all antiparallel is negative of vector yoo jettan it is false. False jechuudha. Akkamitti dhugaadha? All negative vector is antiparallel vector yoo jettan it is true dha jechuudha. It is necessary dha. Necessary ta'uu danda'a. Waliigallee akka walitti nu muufachiifne. Maaliin jedhee all negative of vector is antiparallel vector jechuu ni dandeenya. But nuti maal jechuu dandeenyu? All antiparallel vector is negative of vector jechuu hin dandeenyu jechuudha. Yoomiyyuu jechuu hin dandeenyu. It is unnecessary. Unnecessary dha jechuudha. Kan yaada kooti. Akka yaada kootittiin isin ibse. Akka yaada kootittiin isin ibse yoo feetan ifirraa dhiisuu dandeessan. Qabachuu qabdan garuu negative of vectoriin wal qixa ta'uu qaba. Eenyuun magnitudiidhaan kallattiin garuu opposite ta'uu qaba. Eenyuun negative vectorii antiparalleliin kallattiin opposite ta'uu qaba. Garuu no matter it is magnitude yookaan size kennuun dantaa irraa hin qabu jechuudha. Fadha wal qixa ta'uu isaa baatu dantaa irraa hin qabu. Eenyu antiparallel parallelii bira gaafa dhufnu kallattiin gosa tokko no matter how it is magnitude kallattiin gosa tokko ta'uu qabu irraa dhimma qaba. Garuu magnitudii dantaa irraa hin qabu jechuu dandeenya. Waliigallee. Okay, hanga ammatti jechuudha ifa jee yaada gaayii yoo ifa ta'uu baate sana beeksisuu dandeessan. Equal vectoriinis akkuma dirooidhaan kaafamee jiru jechuudha. Figariin kan equal vectoriin kallattiin gosa tokko magnitudiinis akkasumatti gosa tokko ta'uu qaba. Kallattiin gosa tokko magnitudiinis
gosa tokko ta'uu qaba. Eenyu equal vector kennuun bifa sanii jechuudha. Okay. Kota kara collinear vector. Collinear vector are vectors that lie along the same line or parallel line. Two vectors are collinear if they are parallel to the same line irrespectively of their magnitude and direction. Yoo wanni isaanis kabajuu baatan magnitude isaanis kabajuu baatanii jechuudha. Akkasumatti illee direction isaanis kabajuu baatanii yoo dhufan collinear vector jechuu dandeenya jechuudha. Collinear vector jechuu dandeenya. Waliigallee barattoota maal jennee inni dantaa irraa hin qabu. Eenyurraa wanni inni irraa qabu jechuudha asirratti lie that along the same line irratti jiguu isaa qofa. Lie along the same line or parallel line jechuudha. San irratti jiguu jechuudha. Inni tokko irratti jiguu. Fakkeenyaaf amma kan hoggaa jennu akkana jennu fakkeenyaaf collinear jennu fakkeenyaaf kun amma tokko bakka bu'ee kana asirraa tokkummaa akkasiin akkanatti bakka bu'uu danda'a yoo fedhe. Akkanatti yoo fedhe akkana kanaan collinear jennaan. Waliigallee barattoota collinear jechuu dandeenya. Dantaa irraa hin qabu jechuudha inni. Eenyurra qabaa garuu along isaa same line tokko irratti bu'uu qaba jechuudha. Line tokko irratti bu'uu qaba. Dantaa irraa hin qabu. Maalisidha? Magnitude fi direction dhimma irraa hin qabu. Waliigallee okay wal banne jeeyyaadha. Coplanar vector. Okay, coplanar vector. Three or more vectors lying in the same plane or parallel to the same plane are known as coplanar vector. Coplanar vector jechuun sadii fi vectoriin sadii ol yoo plane tokko irratti jigde jechuudha. Yookaan parallel to the same plane irratti jechuudha. Akka jedhanii maal jennaani coplanar vector jechuudha. Akkuma maqaa isaa planar jedhamu planarii gartuu planarii jechuun plane qayyoo kanarraa jechuudha. Planar yookaan maqaa isaati naawuni bakka bu'ee planeedhaan jechuudha. Plane tokko irratti kan nyaama x plane y z plane jira. Kanarraa fakkeenyaaf amma gaafa wanni qaabtan amma asirratti jiru fakkeenyaaf giraafii gaafa qaabtan kan asirratti jiru jechuudha. Asirra jiru the same plane irra jira. Kunis asii yoo jiraate the same plane asiinis yoo jiraate the same plane jechuudha. Asirra gaafa jiraatu akkasuma asiinis gaafa jiraatu the same plane jechuudha. Amma kanaafi asii kun opposite waliif jechuudha. Waliif opposite akkana kanaan collinear vector jennaan. 3 or more sadii fi sadii ol lamaa fi lamaa ol hin jenne sadii fi sadii ol waliigallee. Okay, waliigallee jedhee yaada. Zero vector. A zero vector is a vector when the magnitude of vector is 0 and the starting point of vector coincide with the terminal point. Maal jedhee zero vector jechuun yoo magnitude isaa 0 ta'e jechuudha. Starting point isaa coincide gaafa ta'e with what? With terminal point. Terminal point dha wajjin gaafa coincide walitti gaafa dhufe jechuudha. Zero vector jennaan. Zero vector. Fakkeenyaaf amma vector takka akka representation gaafa goonu amma akkanatti gaafa deemtu akkanatti gaafa deemtu gaafa akkana dhufu wanni isidha ida'amni isi zero ta'a jechuudha. Zero ta'a waliigallee zero ta'a. Garuu yoo akkana ta'e zero hin ta'u malee akkana yoo ta'e zero hin ta'u. Yeroon akkamiin jee akkana hin jedhaan. Akkana yoo ta'e zero ta'a jechuudha. Zero ta'a. Isa kana zero fakkaataa osoo hin ta'in magnitude isaa zero ta'a. Magnitude isaa zero ta'a. Ifa gala jee yaada ni nabda dallee.
yoo ifa gala ta'uu baate gaafachuu mirga keessan gaafadhaa. Orthogonal vector yaaduun orthogonal vector that are perpendicular to one another. Orthogonal vector. Vectorii orthogonal gaafa jennu ka digirii 90 guutuu jechuudha. Perpendicular jennu gaafa digirii 90 ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana takkaasiin gaafa ta'e it is only orthogonal jechuudha. Waliin isaanii maal tolchu digirii 90 tolchu. Feetu asiin keessus feetan asiin keessanis rakkoota kan qabu. Orthogonal perpendicular walitti galuu ta'e we call it orthogonal vector jennee yaamna jechuudha. Orthogonal vector jennee yaamna jechuudha. Unit vector, a vector which have magnitude of unity length is called unit vector. Magnitude isaadha unit vector kana magnitude isaadha katakate jechuudha. Magnitude isaa katakate takka dhugaa tanata. Magnitude of unit vector is 1 yoo ta'e unit vector jennee yaamna. Okay, barattoota, it is enough for today. Let us call it a day. Arraaf nigaa jedhee yaada guyyaa dhufu asirraa kan eegallu ta'a jechuudha. Start with example 2.1 irraa kan eegallu ta'a jechuudha. Asirraa itti eegalle unit vectorii fi orthogonaliin kunis yoo ifa ta'uu taate yeroo dhuftu clearly ifaan kan isinii ibsuudhaaf yaallu ta'a. Until then, have a wonderful time. Yeroo hanga jettee jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaan afeerrateen. Thank you so much. Yoo